mootummaan wayyaanee danqaraa keessaa dhufee ergaa humna qawweetiin taayitaa qabatee eegale ummata nagaa ajjeesuu, hidhuu, ukkaamsuu biyyarraa akka ari'aman taasisuu fi qabeenya Oromiyaa saamuurraa duubatti hin deebine. Lafa qabiyyee Oromoo saamee ofii ittiin jiraachuu, abbootii qabeenyaa isaaf amanamoo ta'anitti gurgurachuu fi dhaalchisuu, akkasumas kaampaaniiwwan biyyoota alaatti dabarsee gurgurachuun haalaan jabaatee jira. Godina addaa Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Sabbatatti waggoota 15 dura laftii qotee bultoota Oromoo humnaan fudhatamtee turte iyyannoo cimaadhaan akka isaaniif deebituuf manni murtii Oromiyaa raggaasiseefii ture. Haa ta'u malee tibba darbee koomishiniin naamusaa fi farra malaammaltummaa Oromiyaa qotee bultoota kana karaa dharaatiin deebisee hidhuun beekameera. Qotee bultoonni lafti isaanii humnaan jalaa fudhatame namoota 5 yoo ta'an isaan keessaa amma mana hidhaa kan jiran namoota 3 ta'uu ragaa argannee jirra. Kutaa bulchiinsa magaalaa Sabbataatti saamicha qabeenyaa Oromiyaa fi hidhamuu qotee bultoota Oromoo irratti xiyyeeffannaa turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Intalada gurta wan kabdu wallate itu kafajin zah karora tubate salam boda ajje chapsite rabbu jurtusa garuni wallate sabadu hamdi wakasitikai igni ramota ye lafakai igni ramota ye lafakai igni ramoti ye lafakai. Godina addaa Oromiyaa kutaa bulchiinsa magaalaa Sabbataarraa odeeffannoon dheennu ga'ee baay'ee nama gaddisiisa ture. Waggoota 15 dura misoomaaf jecha lafti qotee bultoota humnaan harkaa fudhatamee ture. Iyyannaa waggoota dheeraa booda lafti qabiyyee isaanii akka deebi'uuf manni murtii waliigalaa Oromiyaa mirkaneesseefii jira. Haa ta'u malee koomishiniin naamusaa fi farra malaammaltummaa Oromiyaa jedhamu qotee bultoota kana qabee hidhuu odeeffannoo argannee jirra. Nutis odeeffannoo kana bu'uura taasifachuun jiraattota magaalaa Sabbataa dhimma kana keessa beekan iyyaafachuutti fuulleffanne. Namoonni nuti iyyaafannes lafa qabiyyee qotee bultoota saamuun sirriidha jedhan. Beenyaas ta'ee iddoon qubsumaa qotee bultoota kanaaf kennames hin jiru. Kun kan ta'e waggoota 16 har'aatiin. Lafti fudhatame kun ollaa kutaa bulchiinsa magaalaa Sabbataatti kan argamtu ganda Daalatti jedhamu akka ta'es nuuf himaniiru. Bal'inni lafa qotee bultoota humnaan saamame kun heektaara 35 ta'uu ibsanii jiran. Jajjabeeko akka waaqoo bakka taatee gootota keenya kaleessa. Oromoo koo yalamii koo arras kamnaa kadhuboo suumee qabsoo keessa finiisa. Qotee bultoota 5 kanneen jalaa erga lafti isaanii humnaan fudhatamee booda qaamota garagaraatti waggoota dheeraaf akka qabiyyeen lafa isaanii deebi'uuf iyyachaa turan. Dhimmi isaanii lafarra harkifachuu malee furmaata dhabee ture. Ifaajii waggoota dheeraa booda qotee bultoota 3f qabiyyeen lafa isaanii akka deebi'uuf manni murtii murteesseefii jira. Dhimmi qotee bultoota 2 hafanii ammoo haga ammaatti murtoo malee lafarraa harkifataa jira. Qotee bultoonni 3 lafti isaanii mana murtiidhaan mirkanaa'eef garuu abbaa itti ta'uu hin dandeenye. Koomishiniin naamusaa fi farra malaammaltummaa Oromiyaa dubbii cubbuun guutamee qotee bultoota kanatti naannessuun mana hidhaatti kan galfaman torbaan darbe keessa akka ture namni nuti dubbifne himaniiru. Qotee bultoonni mana hidhaatti argaman kunniin waggaa 11 fi walakkaa ol mana murtii deddeebi'uudhaan iyyachaa turaniiru. Bu'aa bahii baay'ee booda lafti isaanii murtaa'uufis carraan isaanii mana hidhaa ta'e argameera. Namni nuti dubbifne akka jedhanitti qotee bultoota cubbuun gara jabeennaa isaan mudatee maqaa nuuf himanii baroota dheeraaf qabiyyee lafa isaanii dhabanii jiru. Waggoota dheeraaf itti dadhabanii boodarraa lafti isaanii yoo dhugoomuuf amma garuu itti deebi'anii argachuu hin dandeenye jedhan.
Amma fi tokko Kadir jedhama Kadir Shawal Mustafa fi Hajara Sheikh Khalil Kasirabni. Isaan hundiyyuu baay'ee dadhaboo namoota umurii isaanii waggaa 70 ture. Amma kan isaan kana keessa warra murtaa'e keessaa tokko Yusuf Jimaa kan jedhamu siriiyyuu ijoonni siree irraa ka'uu hin danda'u. Jaarsa waggaa 85 olii isa waan godhan namnaan kan isaan dhiisan. Jarri kun immoo ishiin kunis ulee qabattee deemti. Gaggeessee ulee qabattee kan deemtu nama waggaa 75 ol taatedha. Kadir kan jedhamullee nama akkasumaati. Baay'ee namoonni kun nama wanta kanas yaadanii waggaa 15 deemuu dadhabanii ijoollee isaanii micoo dubartii takka qabu ishii bakka buusanii kan ishiin wanta kana hordofaa turte. Dhimmi qotee bultoota kanaa sababaan lafarraa harkifateef umriidhaan manguddoomuu, dadhabbiin qaamaa fi dhukkubbiitis itti jiraachuu fi qaama isaan gargaarus hin qaban. Har'a garuu lafa qabiyyee isaanii dhabuudhaan jireenyi isaanii mana hidhaa ta'ee jira. Waggaa hanga kanaa hunda inni kun kan hin raawwatiniif jarri kun waan humna hin qabaatiniif kan raawwatamuu fi baate malee osoo maallaqa hin qabanii humna hin qabanii firallee kan ijoollee jajjabduu akkas fiigdee fi wanta kan raawwachiisuuf hin qabanii. Jara kanaati micoo dubartii takka kan raawwachiisuuf kan hanga kana dhimma kana karaa mana murtii takka dhufu abokaatoo bittee maalii gootee akka dhufu hangoote jecha. Jara kana jara ofiifuu maali humna hin qabne wanta nyaatanii bulan hin qabnedha. Kan lafa isaanii duratti qotatan irraa buqqa'anii micoo qotanaan amma isaan bakka buufatan sana gargaaramaa kan isaanii isillee irra jiran namoota kana kan hidhan. Gaafa raawwiidhaaf isaan raawwii qabiyyee kana akka raawwii baafatanii qabiyyee kana galaqqisiisuudhaaf jiran namoota kana malaammaltummaadhaan jedhanii hidhamee jira qotee bultoota kana. Manguddoota Oromoo kabajaa fi jaalala qaban kana mana hidhaatti darbachuun gadda olaanaadha. Gargaaramuun osoo isaan irra jiru mootummaan wayyaanee mana hidhaatti galchuun biyya cubbuun hidda gadi jabeeffatee fi koola baasee itti bararaa jiru keessa jirra. Kan dhugaa dubbatu silaan jaalatanii maafa naqsa dhugaa sabnaa dhagaawanii silaan dhagaa bahaa nawaa isaanii silaan dhagaa bahaa nawaa isaanii sooba hojii isaanii wanta dhuguun taane eliitti godhan miidhaa lololu. Waggoota dheeraa irraa jalqabee Oromiyaan biyya hiyyummaa, rakkoo, saamicha, jeequmsa itti hidhamuu fi nageenyi itti dhabame taatee jirti. Warri dhiiga namaa xuuxuu mi'eeffatan biyya nageenyi itti dhugoome humnaan qabatanii naga ummatoota booressuutti seenan. Lubbuu lammiilee nagaa galaafachuu, qabeenya Oromiyaa saamanii saamsisuu fi kan barbaadan lafa irraa buqqisanii mana hidhaatti darbatuun jabaachuu malee laaffateen beekum. Dukkanni rakkoo biyyattii haguugee jiru yoomnuu bariiti jechuun imimmaan ilmaan Oromoo irraa takka qoreen beekum. Jiraataan magaalaa Sabbataa akka nuuf himanitti qotee bultoonni Oromoo hidhaman kun waggoota 15 oliif iyyataa turanis dhimmi isaanii osoo raawwataminiif hafee jira. Manguddoonni kunniin kabaja qabaachuu malan dhabaniiru. Waggoota 16f lafa qotee bultoota kanarratti fayyadamaa kan jiru abbootii qabeenyaa mootummaa wayyaaneetiif amanamoo ta'anidha. Qotee bultoota kanaaf beenyaan kennameefis hin jiru. Baroota kana mara biratti yoomuu malee faayidaan argatanis hin jiru. Bulchiinsa magaalaa Sabbataatti iyyatanis falan arganne. Dhimma isaanii lafarraa harkifachiisuun waggoota dheeraa lakkoofsisee jira. Booda gara mana murtii waliigala Oromiyaatti iyyachuun dirqama ta'ee mul'ateera jedhan. Kan nama sadeen murtiin argate manni murtii aanaa Sabbata aanaa magaalaa Sabbata miti qabeessee isaan kan himatan seeraan alaa mootummaan osoo beenyaan kanfalii nu harkaa fudhatee garaagaantii fi dhagaa baasaa jira waan ta'eef qabiyyee keenya seenaa lama harkaa fudhate kana kan deebisuudha kan jedhanii himatanii. Haa ta'u malee isaan immoo wanta kana hin haalle qabiyyeen kun kan isaanii ta'uu jalqabarraa hin haalle dhumarraa manni murtii qabiyyee kana bulchiinsa magaalaa Sabbata seeraan alaa harkaa fudhate waan ta'eef akka gallakkisuu fi qotee bultoota kanaaf qabiyyee kana akka gallakkisuu jedhamu. Lafti qotee bultootaa kun yoo murtaa'uuf deebisanii harkaa fudhachuuf jecha sababa malaammaltummaadhaan wal qabsiisanii hidhaniiru. Amma kan jedhamaa jiru kan isaan gaafatan qabiyyeen kun keessanii fiidha kan jechaa jiran. Maaliif manni murtii murteessee fi karaa mana murtiitiin hanga dhaddacha mana murtii waliigalaatti mana murtiitti irratti mana qopheessatti irratti murtoofnan
filannoo biraa yoo dhaban karaa kanaan namoota kana akka isaanii qabsiisuudhaaf jecha osoo qabiyyeen keessan bahin kennettanii himattanii jedhanii malaamaltummaadhaan wanta waliin fakkaan haala saniin hidhan jecha namoota kana. Lafti kun kan humnaan saamamee akka lakkoofsa biyyattiitti bara 1993 ture. Jalqaba biqiltuu irratti misoomsuuf jecha kan fudhatame. Garuu wanti misoomes hin turre. Iddoo bashannanaa itti taphatan qofa ta'e hafeera. Qabiyyeen bara 1993 harkaa fuudhamee kaapiteen Gizaachoo kan jedhamuuf kennamee ture. Yeroo sana misooma wanti biqiltuu irratti misoomsuuf bashannanaaf jedhamee kan kennameef. Yeroo sana qotee bultoonni kun beenyannuuf hin kanfalannee jedhanii iyyachaa turan. Booda osoo irratti misoomsin kaapiteen kunis gallakkisee deeme bara 1994 jecha. Saniin booda gaafa inni irratti misoomsuuf gallakkisee inni gallakkisnaan isaan beenyadhuma gaafachaa turanii booda sima namichi gallakkisee lafa keessan deebi'aa itti fayyadamaa jedhanii. Lafa keessan deebi'aa itti fayyadamaa jennaan itti fayyadamaa turan. Qotee bultoonni kun itti fayyadamaa turanii bara 2004 gaafa wanti gandi daalattii kun bulchiinsa magaalaa Sabbataa jala galu duraan aanaa jala ture. Aanaa bulchiinsa Alamganaa jecha Sabbataa Hawaasa amma Sabbataa Hawaasa jedhama duratti Alamganaa jedhama. Achi jala ture gaafa magaalli babal'atee bulchiinsa magaalaa Sabbataa jala galu iddoon kun bulchiinsi magaalaa Sabbataa bara 2004 qabate. Osoo jireenyaa tokkos isaan hin kanfalin osoo lafa bakka isaan hin kennin lafa kana qabatee garagaantii fi dhagaa keessa kobilistoonni maal kana ittiin hojjetan kana achi baasuu jalqabe. Ergasii jalqabanii hanga Oromiyaatti yeroo 3 caala deemanii Oromiyaadha. Yeroo abbaan Muktaar Tures yeroo Alamaayin Tures deemaa turanii dhiibbin amma yeroo dhiyoo kana keessatti erga lamaan iyyuu aangoo irra bu'ee isatti himachuu dhaqanii turanii haasa'u malee isaan argine. Hanga kana bulchiinsi magaalaa Sabbataa dhimma kana erga lafarra rakkisaa ture komaata biraadhaan mana murtiitti himatanii manni murtii murteesses. Amma gaafa manni murtii murteesses raawwatamu kanaadha kan isaan karaa mana murtiitti dhimma isaan mirga isaan kabachiifatan kana irratti dhiibbaa gochuudhaaf malaamaltummaa jedhanii kan isaan wanti jedhan jechuudha. Kan manni murtii murteessee qaamni biroo ammoo diigaa jira. Dubbiin tun biyya san keessatti amaleeffamtee jirti. Haqa qabeessummaanis dhabameera. Qaamonni mootummaa jalaa fi gubbaa jiran kun waan wal quba qaban hin fakkaatan. Aangoo kan qabu qaama humna qabu qofa malee mana murtii miti. Abbootiin seeraa mana murtii jedhaman aangoota akkas hin qaban. Waan isaan murteessan qaama gadi aanaadhaan diigamuun biyyattiin qaama afaan faajja'een bulaa jirti. Seerri amma tokko akkaatuma dhimma kana wal qabatee keessi kaayituma yoo ilaalleyyuu namni tokko haqa isaa tokko kabachisiifachuudhaaf mana murtiitti himata. Sana immoo mana murtiitu mirga qabamu hin qabu. Wanni kun sirriidha moo sirrii miti kan jedhu ragaadhaan qulqulleessee murtii murteessa. Adeemsi jara kanaatti haala kanaan kan murtiin murtaa'e. Kana immoo jarri kun mirga isaanii kana mana murtiitti dhaqanii haqa isaanii kabachisiifachuu himachuun malaamaltummaan akka seera biyyattiitti akkuma seera malaamaltummaatti malaamaltummaa kan ibsisu. Kana jechuun inni seerichi barreeffamaan jiru biyyattii keessatti barraa'ee haa jiru malee hojii irra oolman isaa akka fedhii siyaasatiif kan itti fayyadamanidha malee haqa namoota jajjallaa jiran yookiin akka qotee bulaa namoota humna hin qabneef yookiin uummata bal'aadhaaf kan hojiirra oolaa jiran miti. Kanaafiyyuu waadaa argachuun biyya kana keessatti baay'ee rakkisaadha. Inni kun tooftaa ittiin uummata Oromoo lafa isaanii irraa buqqisanidha. Haala kanaan sabni Oromoo lafa isaa dhabuun jireenyi isaa mana hidhaa ta'aa jira. Kutaa bulchiinsa magaalaa Sabbataatti lafti qotee bultoota Oromoo baay'een saamameera. Namoonni hedduun lafa isaanii irraa kaafamanii wayita ammaa bakki isaan jiranis hin beekamu. Namni nuti dubbifnee akka himanitti karaa seeraan ala ta'een lafa qotee bultoota Oromoo irratti abbaa ta'aa kan jiru saboota birooti. Qondaaltonni mootummaattis lafa keenya addaan hiratanii gubbaa jiraachaa jiru. Akka fakkeenyaatti ganda Furii jedhamutti har'a lafti qabiyyee xiqqoon garmalee qaala'eera. Haala kanaan lafa Oromoo addaan hiratanii jiru. As waliiga tokko magaaluma kana keessa Oromoon jira jechuun baay'ee ulfaataadha. Maaliif kan dura iddoo kan naannawa kana qubatee jiru uummata Oromooti. Haa ta'u malee uummata Oromoo beenyaa xiqqaa kan falaafi qotee bulaawwan naannawa kana ture akka jirutti buqqa'eera. Har'a eessa jiraachuun isaatiyyuu as buuteen isaatiyyuu hin beekamu. Namoonni suni haa du'anii haa jiraatanii wanti beekamu jiru. Kan jiru baay'inaan saba biraati. Keessattiyyuu Siltee Guraagee kanaadha baay'inaan kan jiru. Kunis immoo eegumsa qotee bulaa Oromootii fi namoota Oromootiif godhamu mootummaan gochii dhabeerraan yookiin hojjettoonni kamiyyuu
as ture Oromoon tokko harka qalleeyyiidha wanti kennu jiru wanti guutuun immoo naannawa kana jiru malaamaltummaadhaan kan wal qabate waan ta'eef malaamaltummaa waan kennu Oromoon hin qabu maaliif harka qalleessa waan ta'eef jecha lafallee hojjeta namaa ta'ee Oromoo ta'ee baay'inaan kan lafa hin qabnedha kan jiru kan lafa asii qabu saba biraatti Tigiree maalidha baay'inaan jecha kanaaf kan ammas immoo wanti hidhamaa jirus namoota nyaatanii miti yookiin namoota malaamaltummaa oolan qofaa miti baay'inaan kan hidhamaa jiru namoonni guddaadhaan nyaatan hanga ammaa namni isaan dubbatan jiru namoonni lafa gurguddaa fudhatantu jira seera ala namoonni lafa qabatanii fudhatantu jira keessattuu amma naannoo afurii kan jedhamu jira sabbata keessa jecha naannoo afurii jechuun har'a kaaremiitirri 200 birrii miiliyoona 2 maal kan gurguramudha naannoo san tokko jalaa ka'ee hanga naannoo Oromiyaa jirutti aangawoonni lafa achi hin qabne jiran aangawoonni seera ala kaartaa seera alaatiin lafa hin qabatin jiran daraan guddaa hojjete osoo hin qulqulloofne wantoota xixiqqoo namoota mirga isaanii kabachiisuudhaaf deeman haqa isaanii jallisuudhaaf namoota immoo waan xiqqoo yookiin mallattoo irratti dogoggora yookiin waan tokko keessatti anniidhaan naqa hidhamaa jiru baay'inaan inni guddaan nyaatee maal yanneef hanga ammaatti kun bahee hojii isaa investara ta'ee yookiin ekspoortii importar ta'eera uummanni Oromoo as keessatti wanti inni hin jiru. Abbootii lafaa har'a daandii gubbaatti harca'uun hojii humnaa hojjechaaru kan ammoo wardiyyaa karra namaa eegu ta'ee jira kan konkolaataan dachee abbaa keenyaa gubbaa bashannanaa jiru qondaalota wayyaaneeti lafa keetiif dubbatte taanaan kan si eeggatu hidhamu doorsifamuu fi akka biyyarraa ari'amtu taasifamuu qofa jedhan. Ijoolleen baay'inaan naannawa kana jiran Oromoo ijoollee warri ta'an warra baajaajii warra dhagaa falatti ijoollee qaansiraa hojjetanidha. Oromoon warri Oromoo dubbatan Oromoo kan ta'e malee kun kan makiinadhaan deemu kan maayidhaan deemu nama biraati. Kanaaf haalli naannawa kana keessa jiru baay'ee uummata Oromootiif daran dubbisuu qofaa miti uummata Oromoo jiraachuu isaatiiyyuu gaafii keessan galche waan ta'eef hegereen isaatiiyyuu baay'ee rakkisaadha. Wanti afaan fi miidiyaadhaan mootummaan jedhu kun hanga ammaatti wanti naannawa kanatti raawwatamis hin jiru. Wanti jiran mul'atu hin jiru akkuma duratti keessadha haasarraan kanas. Qondaalonni Oppiidiyoo wayita garagaraatti afaan mi'eeffatanii dubbachaa kan jiran lafti qotee bultootaa duraan saamamee ture ammaan kana deebifameera. Lafti sun dargaggoota hojii dhabeeyyiif addaan hiramee misoomaa jiru kan jedhuu fi kanneen biroo hafarfamaa jira. Inni kun dhugaa miti jedhan. Wanti jedhamuu fi wanti hojiirra oolamaa jiru akka beeksisaniiti. Nutiyyuu jedhamu yookiin miidiyaa irratti argu yookiin sooshaal miidiyaa irratti wanta wanni jedhamu maalidha malee wanti qabatamaan ijaan agarru deebii isaa wanti deebi'e hanga kana naannawa keenyatti naannawa kanatti wanti tokkoyyuu hin jiru. Even wanti biraatiin miti lafumti qotee barsiisaadhaaf hojjetaadhaaf ni kennamaayyuu jedhamu haasarraan kan lafe hanga ammaa namni kanfalee maal ta'e ni kennamne kan hin deebi'a jedhanis wanni deebi'amu hin jiru. Warri qabatan akkasumatti qabatanii kan jiran kan irratti osoo irratti investimentiin gaggeessin irraa deebisne kan jedhanis akkasumatti abbaadhuma qabatee jiru. Wanti hanga kana guddaan sirraa jedhamee naannawa kanatti meebii naannawa biraati irratti akka jedhamuun deebi'uu danda'a ta'a. Haa malee naannawa keenya irratti wanti kana mul'atu hin jiru. Cufaayyuu haaromsa jedhamee hanga ammaa walga'iidha malee jijjiiramni yookiin hojiin duraan jalqabameyyuu kan hojjetamaa jiru hin jiru. Walga'ii qofa yeroo hunda walga'iidha. Yeroo irratti walga'iidha hin jiru namni hojii siif raawwatu hin jiru. Wanti hundummoo waan tokko raawwachiisuudhaaf naannawa sabbataa kanatti waan tokko raawwachiisuudhaaf dirqama waa kanfaluu qabda. Malaamaltummaa raawwachuu qabda. Sun immoo yoomiyyuu isa guddaa osoo hin sirraa'in isa xiqqaa jalaa sirreessuun yookiin isa xiqqaa jalaan jechuun akka qurxummii isa xiqqaa jechuun isa guddaa dhiisanii sanaaf kan uummata kana balleessaa jiru uummata kana miidhaa jiru warra gubbaa jiru jechuun warra gubbaa jiru warra akka feetaa jechuun warra gosummaa saba tokkootiin asii gubbaadhaa gadi bilbilanii kana raawwatu kana jedhanidha kan jalaa hidhamaa jiru ekspertii ijoollee Oromoo yookiin mallattoo wayii dirqama bilbilaan wanni jedhanii mallatteessan ijoollee akkasitti kan hidhamaa jiran malee inni guddaan akkuma jirutti kan jiru. Kanaaf wanti jedhamuu fi wanti hojiirra jiru gargariidha. Fardaa fi akka dachiisanii jechuudha. Heerri mootummaa Oromiyaa bara 1995 caffee Oromiyaatiin bahe akka eerutti mirgoonni diinagdee hawaasummaa fi aadaa uummatichaa haalaan kabajama kan jedhudha. Keewwata 41 muraashaan jala kan jiru akka akeekutti ammoo mootummaan naannichaa hubamtoota qaamaa fi daa'imman warra guddistuu malee hafan dhaabuudhaaf yookaan gargaaruudhaaf humni diinagdee naannichaa sadarkaa hayyameen kunuunsa ni taasisaaf jedha. Haa ta'u malee wanti hojjetamaa jiru faallaa kanaatiin manguddoota qaamaan dadhaboo ta'an akka kunuunfaman heera kana irratti kaayamus wanti isaan mudataa jiru garuu lafti isaanii humnaan fudhatamee mana hidhaatti darbatamuudha. Gargaarsi yookaan kunuunsi jedhamu boolla kam seene laata?
gaaffii tanaa warra heera qopheessine jedhaniif dhiifnaam. Lamingo dagahe kanta hada sotahe Yesu musentaka warasantu sodo adu jetede Yesu musentaka warasantu sodo adu jetede Yesu musentaka warasantu sodo adu jetede adu jetede oh hey Gabi Gabo Yaarsa itillee irraa ka'uu danda'e nama kana dhaqanii ilaalanii bilchiin danda'a waan ta'eef manni murtii himannaa keessaa baase. Himatamee ture namni kun daddabaadha. Namni kun yoo hidhamee yookiin immoo mana hidhaa ture du'uullee danda'a waan ta'eef gosoonni namni keessaa ba'e obbo Yusuf Jimaati kan jedhamu. Waggaa 94 akkasiidha. Amma isaan himannaa jiru namoota qulqultoonni namoota 3 isaan amma himataman jechaadha. Tokko obbo Kadirshee Awwal jedhama. Isaan akkama manguddoo waggaa 80 oliiti. Inni lammaffaan obbo Mustafaa jedhama. Ishii sadaffaan immoo manguddoo jaartii waggaa 90 olii adde Hajara Sheekali jedhama. Mana isaan kun mana hidhaa jiru. Mana sirreessaa mala sirreessaa burraayitti argamsaa kun. Osoo himannaan irratti nyaatin darajaa 4 wayiidha kan turani. Xalayaan kun Oromiyaa irraa barraa'ee ture. Inni jara kanaa haa qulqullaa'uu fi kan jedhu. Bulchiinsa eejensii misoomaa fi maanajimentii lafa magaala Sabbataatti gadi barraa'ee. Lafti magaala eejensii misoomaa fi lafa magaala Sabbataa immoo gandatti gadi barreessanii lafti kun kan isaaniiti immoo kan isaaniitii kan jedhu. Gandi akka qulqulleessu xalayaa barreessanii ture. Xalayaa barreessan kanaan gandi qulqulleessanii lafti kun kan isaanii ta'uu qulqulleessanii. Namoonni koreen gandaa kunillee hidhamanii jiru. Xalayaa kana qulqulleessanii yeroo sanaa koree xalayaa kana qulqulleessanii lafti kan isaaniitii jedhanii sababa barreessaniif lafti kan isaanii osoo hin ta'in barreessanii kan jedhudha kan isaanii sababni isaa ittiin hidhaman jechaadha. Keewwatuma 41 muraasa 8 jala kan jirus yoo ilaalle qotee bultootaa fi tikfattoonni argama callaa isaaniitiif gatii gaarii jireenya yeroo gara yerootti fooyya'aa deemu jiraachuuf mirga qabu. Mootummaa naannichaatis imaammattoota misoomaa diinagdee fi hawaasummaa ennaa karoorsu kaayyoo kanaan qajeelfamuu qaba kan jedhudha. Dhugaan jirtu garuu qotee bultoonni lafa isaanii irraa buqqifamanii dirree gubbatti harca'umutu mul'ata. Horsiisee bultoonnis hongee uumameen loon isaanii jalaa dhumaaru. Kunuunsi ni taasifamaaf jedhamu meetireem. Wanti heera irratti barraa'ee taa'ee fi hojii lafarratti hojjetamaa jiru haga dacheef samii addaan fagaata. Bara 1996tti karoorri mootummaan wayyaanee baase ammoo waan dagatamuu miti. Innis maqaa maastar pilaanii Finfinnee jedhuun godina addaa Oromiyaa jala kan jiran bulchiinsa magaalota 9 muranii humnaan gara federaalaatti deebisuudha. Isaan keessaa takka kutaa bulchiinsa magaalaa Sabbataati. Karoorri isaaniitis hojiirra ooleera. Qotee bultoonni hedduun lafa isaanii irraa humnaan buqqifamuun ifa galaadha. Barattoonni galee du'an dhugaadhaa fi kan hidhaman kareebbaman kullaasaanii nullee rafnu gallee hanga gumaa baafnu yartuuf jenne galtuu biyya ormaan taanu. Ati sabsii kootu keerroo lolee diina qolatee maaloo keerroo lolee diina qolate torroon nutti dhoofte uummanni kee obsa bitatee maaloo uummanni kee obsa bitate falmadhuu lammii koo keerroo Oromoo gaafa rakkinaa maaloo keerroo Oromoo gaafa rakkin wanjoo gabrummaadha irree tokkummaatiin cabsinaa maaloo irree tokkummaatiin cabsinaa. Karoorri bara 1996tti wixinamee ture bara 2014tti ammoo hojiirra oolchuuf ija isaanii haqatanii as bahan. Mormiin ummatichaatis itti fufee jira. Wareegama dhaqqabeen ilmaan Oromoo 78 baruma 2014tti loltoota agaaziitiin ajjeefamaniiru. Bara 2015tti ammoo labsii qindaa'aa godina addaa Oromiyaa Finfinneetti makuu jechuu jedhus caffee Oromiyaatiin dhiyaatee ture. Kana duuba kan jiru ammoo mootummaa wayyaaneeti. Ammas mormiin ummata Oromoo bifa haarawaan eegaleera. Mootummaan wayyaanee waan qabdee gadi dhiiftu wallaaltee jirti. Ajjeechaan itti fufuus dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'ee nafu jechi jedhus dhaadannoo dargaggoota saba keenyaati.
Intala da gurta wan kabdu wallante itu kapso jinsa karo abbaate salla magoda ajje chapsite rabbi jumsa garuni wallante walakkeessa baatii sadaasaa bara 2015 irraa eegalee mormiin uummata Oromoo roga maraan finiinee geggeeffamaa jira. Ajjeechaanis yeroo gara yerootti itti fufee jira. Dukkanni gabrummaa uummata Oromoo haguugee jiru yoomnuu bariitii hawwiin jedhu dhugoomuuf guyyaan isaa fagoo miti. Uummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa fi abbaa qabeenyummaa isaa mirkaneeffachuuf jecha imalarra jira. Mootummaan wayyaaneetis qabeenya ilmaan hiyyeessaa saamee qoonqoo isaa dheereffachuuf jecha ifatti labsatee ajjeechaa geggeessaa jira. Lubbuu ilmaan hiyyeessaa galaafatanii Oromiyaa keessa jiraachuun tasumaa hin ta'u. Turtiin aangoo isaanittis fudhataman qabu. Kanumaaf hin ta'u turuun ishii jedhee weellisaan Oromoo kan weelliseef. Arras nu balbat kan sammuu buruushi yeroon kodaan sibnaa hin ta'u buruushi yeroon kodaan sibnaa hin ta'u buruushi hin ta'u warra sammuu furri garaachi waashanii shimala hangabanii goraadeen qalanii reeffa shee gubbatti tokkocha gobalee biyya koo jedhanii kan haa bilisoomu biyya fiingoonanii kan haa bilisoomu. Egaan hordoftoota keenyaa qophiin xiyyeeffannaa dhimma saamichaa lafa Oromoo fi hidhamiinsa qotee bultoota kutaa bulchiinsa magaalaa Sabbataa har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma. Haga ammaan waliin turuu keessaniif galatoomaa jecha warra torbaan nagaan walitti deebi'uun haa taasisu. Horaa bulaa deebanaa.